babaressa ta esena sa babaressa ta esena sa babaressa Hawaasa Oromoo biyya Faransaay fi biyyoota ollaa jiraatan hundaaf waamicha dhiyaate eebba kitaabaa fi qophii bashannana addaa. Asabaleo Buramaleo Diamandi gurraacha kitaaba asoosama dheeraa yakka wal xaxaa ta'ee fi falmii mana murtee irratti hundaa'e shira xaxame kiyyoo kiyyeeffame daba owwaalame baargama Awurooppaa ce'e gochaa dhugaa biyya Jarman biyya Faransaay fi Beeljiyeem Biraasiils giddu galeessa godhatee raawwate kan dhalee hin argin dhala kiyyan darbin akkuma jedhamu aarsaa dhalaaf jecha kaffalame seenaa dhugaa irratti kan hundaa'e abukaatoo beekamaa kaleessaa biyya Awurooppaa irratti daandii gubbaa jiraatee fi seenaa ajaa'ibaa biyya isaa boonsuu dalage keessatti argitu jaalalli lubbuu godhatee meellaan osoo deemu ija keessaniin argitu jaalala muufomne jaalalan dulloomne jaalala qiinqaniin hin nyaanne gaarri kattaa qabaa roobus lolaan dhabu hormi baay'ee qabaa ansi malee hin qabu jechuun onnee jaalalaaf mo'ame jaalala mararfatu keessatti argitu. Diamandi yoon dhabeessisa gatii cimaa onnee irraan si jaalladha jilbeenfadheen sitti himaa jechuun laphee jaalalaaf jilbeenfatee ija keessaniin argitu. Kitaabi kun jechoota Oromoo ganamaan kan guutamedha. Safuu, aadaa fi duudhaa Oromoo haala jireenya hawaasummaa addunyaa yeroo ammaan wal simsiisee kan dhiyeessedha. Kana qofa miti. Kitaaba kana hanga xumuraatti kan dubbise Kolfa Dharraabaa. Kitaabni kun seenaa ogbarruu Oromoo keessatti gumaacha addaa akka qabu gonka hin shakkina. Eebbi kitaaba kanaa fulbaana 10 bara 2023 biyya Faransaay magaalaa Paaris keessatti bakka Oromooti biyya Faransaay jiraatanii fi keessummooti biyya Awurooppaa garaa irraa argamanitti geggeeffama. Guyyaa kana wal argaan magaalaa bareedduu addunyaa magaalaa Paaris irratti haa ta'u fulbaana 10 bara 2023 saatii laaqanaa saatii 12 irraa eegaltanii akka argamtan afeeramtanii jirtu. Teessoon Sagalruu Sant Bruno 45 Duwwaa 18 Paaris 9 Sant Bruno 75018 Paaris wal argaan Oromootaa magaalaa Paarisitti.